Hayyee baga nagaan dhuftani. Ayyaantuudhaaf akkasitti ayyaantummaadhaan positive energiidhaan sassaabamtanii waan isin argeef gammadeera. Taansuudhaan waan ani dabarsuudhaan sakooni itti fufaa. Hojiiwwan qeenxee waggoota muraasa booda albama kiyya jalqabaa ayyaantuu jedhu baga birraa haaraadhaan wal argine. Oromoon ayyaana waggaa ayyaantuu targa akkuma jedhu akka sabaatti har'a geenye. Anammoo hojii kana uummata kiyya bira qaqqabsiisuun mataa isaa ayyaantummaadha mataan isaatu. Wanni hunduu akkuma maqaa irraa mataa argatu maqaan albama kiyyaa haaraa jalqabaa ayyaantuu ta'uu isaatti baay'een gammadaa. Ayyaantuu jechuun ammoo simboo ayyaana tokko nama qabu jechuudha. Egaan argaa dhageettii Oromoo keessatti wanni hundumtuu ayyaana qaba. Ayyaanni ammoo ayyaantuu qaba. Fakkeenyaaf ayyaana jechuun beekumsa jechuudha. Yoo jenne ayyaantuun namni ta'e ammoo nama beekumsa qabudha jechuudha. Addatti ayyaantuu jechuun fakkii milkii fi adda argachuu dawaa bara koompaasii karaa ayyaantuutu baata. Kanaaf albamni kiyya kun anaaf gama tokkoon sagaleewwan waamicha ayyaantuuti. Ayyaantummaa fi taasifame yoo ta'u gama biraan ammoo burqituu seenaa ayyaantummaa jaalala sabboonummaa fi abdii haaraa qabatee dhufuudha jedheen amana. Ayyaana milkii fi tokkummaa albama waamu akka ta'e abdiin qaba. Kanaaf albama ayyaantuu hojjedhee jechuudha. Albema haaraa mata dureen isaa ayyaantuu jedhu ilaalchisee ibsa miidiyaaf kenname. Artiist Andu'aalem Gosaatiin kan hojjetame albemii muuziqaa mata dureen isaa ayyaantuu jedhu kun sirboota 16 of keessatti hammata. Sirboonni 16 kuninis bartee muuziqaa biyya keenyaa giddu galeeffachuun qabiyyee gurguddoo lamatti qoodamu. Kunis ammoo sirboota aadaa fi sirboota kalaqaa yookaan immoo kan fooyya'an eksperimental muuziqii akka jechuuti. Albema kana keessaas sirboonni rukuttaa aadaa godinaalee Oromiyaa adda addaa qaban 6tu jira. Isaanis bifa bareeduu danda'aniin walaloo haaraa fi yeedaloowwan miidhagootiin kan qophaa'anidha. Sirboonni kalaqaa yookaan immoo kan eksperimental muuziqii isiniin jedhee yaadota kalaqaatii fi yeedaloo kalaqaa akkasumas muuziqaa kalaqaatiin kan hojjetaman sirboota 10 jechuudha. Walumaa gala sirboonni 16 albema kana keessatti hammatamu. Sirboota 10 kalaqa keessa jiran keessaa akkamittiin aadaa uummata keenyaa gara addunyaatti bifa hawwataan mul'isuu akka dandeenyu, akkamittiin qaroomina uummata keenyaa, ogummaa uummata keenya durii dhaadessuu akka dandeenyu, akkamittiin gootota keenya barsiisuu, seenessuu akka dandeenyu ta'ee kan hojjetamee fi baay'ee bifa hawwataatiin kan qindaa'edha jechuudha. Albemni ayyaantuu jedhu kuni ulaagaa muuziqaa guuttachuun indaastirii muuziqaa addunyaa keessatti dorgomaa akka ta'uuf ogeessita muuziqaa hedduu hirmaachise. Isaan keessaa gama qindeessummaatiin Ifreem Birqinee, Miikii Jaanoo, Iyyoob Baalchaa, Anteenee yookaan Abbuuzii fi Endii Beetezeemaa faatu irratti qindeessummaatiin hirmaate akkasumas miiksi gochuutiin jechuudha. Gama muuziqoota 16 kan ammoo ogeessa muuziqaa beekamaa Abagaaz Shooyitaatiin maasteringiin isaa hojjetame. Gama muuziqaawwan laayiv instrumentii adda addaa galuudhaan immoo Luhaan Maarii, Roobel Maharii, Zarihuunii fi Chaappiin fa'aa keessatti hirmaataniiru. Namoonni kunniin indaastirii muuziqaa biyya kanaa keessatti namoota maqaa gaariif ogummaa guddaa horatanidha. Gama walaloo fi yeedalootiin ammoo Lalisaa Indiris, Abboomaa Margaa, Artiist Ibraahiim Mohaammed, Mootii Abbaadaalee, Faaxee Anniyaa akkasumas Naahom Makuriyaa, Ifreem Birqinee, Zaaraa Birukii fi Isaayyaas fa'aa keessatti hirmaataniiru jechuudha. Artiist Andu'aalem Gosaa hojii indaastirii muuziqaa keessa waggoota 8 oliif uummata wajjin erga wal arge yeroo gabaabaa keessatti artistii dhageettii qabu ta'uu danda'eera. Albeema hojjechuuf yaaduun isaa waggoota hedduu kan itti fudhateef dhamaatiiwwan waggaa 6 olii keessa kan ture yoggaa ta'u albeema isa kana yookaan albeema amma ayyaantuu jedhamee moggaafame isin uummata qaqqabuuf deemu kana dura albeemni kan biraallee hojjetamee kan diigame jira. Dhamaatiiwwan sana wajjin albeemni kun waggaa 6 fudhatee jechuudha. Walumaa galatti dhamaatiiwwan jalqabaa gammaatti albeema hojjetamuuf taasifameen maallaqni itti ba'e miiliyoona 7tti kan tilmaamamudha. Albeemii muuziqaa ayyaantuu jedhu kuni fulbaana 12 bara 2017 yookaan akka faranjiitti seepteembara 22 jechuudha. Pilaatfoormii muuziqaa jiran
yuutuubii dhuunfaa Andu'aalem Gosaa dabalatee pilaatfoormiiwwan muuziqaa hundumaa irratti dilbata dhufu jechuudha. Sanbata guddaa fuula dura keenya jiru waaree booda ni qaqqaba. Albeemicha keessaa fudhatamuun muuziqaaleen agarsiisaaf yookaan viizhuwalaayizd ta'an illee ni jiru. Isaanis kan uummata qaqqaban ta'a. Fulbaana 12 bara 2017 dilbata dhufu jechuudha. Waaree booda sa'a 10 irraa eegalee sirna eebba albeemni ayyaantu bakka artistoonni Oromoo durii haga ammaatti aarsaa kaffalan hedduun jiran akkasumas artistoonni haaraan amma dargaggeeyyii ta'an jiran jaallattoonnii fi dinqisiifattoonni Andu'aalem illee bakka argamanitti hoteela Skylight kanatti ni eebbifama yookaan sirni albeema gadi dhiisuu ni raawwatama jechuudha. Sirna eebba albeema muuziqaa kanarratti artist Andu'aalem Gosaa hojiilee haaraa keessaa muuziqaa 2 hojiilee kana duraa keessaa tokko akkasumas immoo inni waltajjii irratti ni dhiyeessa jechuudha. Akkasumas artistoota bebbeekamoo fi uummata keenya biratti baay'ee jaallatamaniin artistoowwan waltajjii irratti muuziqaa dhiyeessan ni jiru jechuudha. Fulbaana 8 bara 2017 Finfinnee Skylight Galatoomaa. Albamni kun sirboota 16 akka of keessatti qabatu himameera. Sirboonni 16 jechuun albama tokko osoo hin taane albama 2 jala gahuudhaaf waanuma xiqqootu hafe. Kanaaf kana bu'aa bahii kana keessa darbee sadarkaa kana gahuu waan guddaadha. Andu'aalem obboleessa keenya jaalannu nama sagalee kiilolee goota waltajjii yoo jennee namarraa xiqqaatu miti. Albama kana keessatti immoo Andu'aalem eenyu akka ta'e sirbootan dhagaye keessaas ani waan hin hubadheef uummanni akka itti gammadu abdii guddaan qaba. Baga gammaddanii baga gammanne jechuun barbaada. Galatoomaa. Harka fuune baga janagaatti wal argine. Egaa guyyaan har'aa guyyaa addaati, guyyaa baay'ee nama gammachiisu. Guyyaa itti bu'aan Andu'aalem qofa otoo hin taane artistoonni Oromoo kaleessa kaasee Abdullahi Arsii irraa kaasee hanga Andu'aalemitti aarsaa guddaa itti kaffalanii qabsoo muuziqaa Oromoo gama kamiinuu otoo libsuu ijaa keessatti hin dhaabiin asiin gahaa waan ta'eef gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Baga gammaddan siniin jechuun barbaada. Andu'aalem Gosaa albamii kana hojjetee xumuree asiin gahuusaaf carra qabeessa keessumaa sirba 16 xumuruun baay'ee namatti ulfaata. Nu hunduu muuxannoo qabna waan ta'eef akka kanatitti waan bareedaa dhaga'een jira waan ta'eef dhaga'uuf teessu waan ta'eef isinis baay'ee akka itti boontan abdiin qaba. Hojii nama boonsu, hojii sadarkaa muuziqaa keenyaa ol guddisu ta'uusaa argeen jira nan beeka. Dhaamsi koonni guddaan namni seenaa hin qabne, namni aadaa hin qabne, namni artii hin qabne, nama mataa hin qabne hin qixxeedha. Sabni aadaa isaa guddifate, namni seenaa isaa gabbifate, namni muuziqaa isaa guddifate guddaadha. Addunyaa irratti sadarkaan ittiin mul'achuu danda'u tokko artii isaatiin. Namni waan fakkaatu kan inni mul'atu artii isaatiin waan fakkaatu ibsata. Artiin keenya guddatee sadarkaa kanaan miidiyaan dhufee waan inni qopheesse kana balballoomsuudhaaf asitti argamuun guddina artii keenyaa keessatti qooda waan qabuuf innis kan hojjete waan isin gootan kanaa ol waan madaalu waan ta'eef galatoomaa ulfaadha jechuun barbaada. Kanuma dhaamsi koo naaf galchaa. Namni yoo du'arraa hafu waaqa tambisaa miti. Yoo du'us waaqa tajjeessaa. Kanaaf ana waaqatu carraa naa kenne guyyaa kanas ani akkaataa kanaan hin yaadu ture. Garuu rabbitu kana godhee jechuudha. Waan waaqni tolche duran dhaabbatanii kanaaf waaqan galateeffadhaa jechuudha. Kani albama kana xumuruu kootti wanni natti dhaga'ame gammachuu fi kabaja addaa just waan hojjedheen namni yoo akkanatti na cina dhaabbatu gammachuu fi kabaja addaa waan isaan naa kennan sanatu na gammachiise jechuun baay'ee dubbii irratti ani badaallee cimaa miti yoo haasa'u. Garuu immoo albama kana xumuruu kootiin gammachuun natti dhaga'ame addaa. Isinillee guyyaa gammachuu kana waan wajjin hirmaattaniif galatoomaan jedha. Waan guddaa finnee waan guddaa sana immoo dhamdhamuuf jettu jechuudha. Fulbaana 12. Albeemicha keessaa sirboota 16 jiran keessaa isa daqiiqaa baay'ee gabaabaadhaan dhumuudha. Daqiiqaa 3 wayii baay'ee gabaabaadha. Gabaabinni isaa caalmaatti immoo muuziqaan ayyaantuun itti qindaa'ee rukuttaawwan biyya kana keessatti beekaman adda addaa bakka tokkotti fiduudhaaf yookaan teestii
rukuttaa muuziqaa aadaa biyya kanaa bakka tokkotti agarsiisuudhaaf bakka itti kalaqni addaan yaalamedha. Tokko sababa muuziqaa sanaatiif filanne kan lammataa ayyaantu akka siimbooliitti yookaan immoo mallattoo fakkoommii aadaa keessas jiru jecha baay'ee gaarii wanta gaarii yookaan immoo nama milkii qabu akka jechuuti ayyaantummaan ayyaan. Kanaaf albeema kana kanatti moggaasuuf kan nu dhaqate tokko maqaan kun gaarii ta'uusaa jecha gaarii ta'uusaa dabalata aayidiyaan sirba sana keessa jiru kitaaba Dr. Gammachuu Magarsaa Oromoo Knowledge jedhu kan isaan barreessan amma danda'ametti guutummaa guutuutti kitaaba sana irratti kan bu'uureffatedha. Walleen ayyaantuu jedhu sun kitaaba sana keessaa waa'ee ayyaantummaa dabalata ayyaantuu simboolaayisd goonee waan barbaadamu tokko yookaan yaadaan dhiyeessuu gatii dandeenyeef waan namni baay'ee jaallata jennee amannee gatii ta'eef ayyaantuu filachuu dandeenye sirboota 16 keessaa jechuudha. Gaaffiin lammaffaa ETV yookaan EBS irraa ka'ee muuziqaan kee gumaacha maalii akka addunyaatti gumaacha kan jedhu ture. Muuziqaan kun jalqaba gaafa aartii workiin isaa hojjetamu akkamittiinitu muuziqaa ulaagaalee muuziqaa addunyaa irratti dorgomuu danda'a yookaan waan akkamii gumaachuu qaba yaada jedhu giddu galeeffateetu. Gama rukuttaatiin muuziqaan biyya kanaa gaafa tiyooraayizdii ta'ee bakka 5tti qoodamee dhiyaate keessa muuziqaan afaan Oromoo yookaan rukuttaan aadaa Oromoo baay'een hin hammachiifamne baay'ee daangessaniitu kan isaan godhan keessattuu kallattii tokkotti kan duufe ture. Sanaaf muuziqaan teestiin haaraa aadaa Oromoo keessa akka jiru rukuttaan utuu qoratame muuziqaan Itoophiyaa 5 qofatti akka hin daangofne akeekuu fi itti yaadamee hojjetame. Kanaaf rukuttaawwan baay'ee hawwatoo ta'an gara fuulduraatti qorannoo muuziqaaf illee karaa banuu danda'an gatii hammateef akka addunyaatti tarii karaa banuu mala jennee yaadna. Gumaachaaras gumaachuu danda'a jennee yaadna. Gaaffii sadaffaa qubee TV irraa gaafatame sirboonni yeroo dhiyoo ati baastee albeema kana keessatti ni hammatuu fi kiliipiin viizhuwalaayizd gootan jira kan jedhu ture. Isa keessa sirbooti yeroo dhiyoo ba'anii bilillee ture. Bililleen albeema kana keessatti hin hammatamne sababni isaa of danda'eedhuma kan hojjetame ture. Bililleen qaama albeema kanaa miti. Kiliipiin jira kan jedheef immoo hagammaatti kiliipiin tokko hojjetamee ture. Albeema dura gadi dhiisuuf yaadamee kan hojjetame ta'us koreen albeemaa mari'atee albeema booda akka ta'u murteesseera. Kan biraan kiliipiin addaa ta'ee gara boodaatti albeema kana keessa hojjetamuuf illee karoora qabna. Galatooma. Gabaabseetu man waanuma lama jedha. Haga ammaatti nutiin hojjennaa hojiin keenya dhagamaa namni nu jaallata sabni Oromoo immoo saba bal'aadha guddaadha. Haga ga'u hunduun beeka bira dhaabbachuudhaan of hin agarsiisne malee kana dura jechuudha. Uummanni kun guddina isaa qofa otoo hin taane wanni of keessaa qabullee guddaadha bal'aadha. Waan hin tilmaamamne afaan hin jedhamee waan hin dhumne hojjennees waan hin fixne waa'ee uummata Oromoo jechuudha waa'ee uummata guddaa kanaa. Kanaaf haga uummata kanaa kaampaaniin beeku aartii Oromoo bira dhaabbachuudhaaf heeyyamamaa ta'eera barana jechuudha bara 2017. Baay'ee jaallataniiti nu wajjin hojjechuun akka sirrii ta'e itti amananiiti. Bakka deemne hundatti fuula bareedaa fi simannaa gaariidhaan nu keessummeessanii jiru. Kaampaanota nu asirratti hin baasne baay'eetu jira. Garuu hunduu gammadoo ta'anii nu godhanii jechuudha. Haa galatooman kan nu saalfachiisanii jiranii waan nuti kennine istaandaardii nu keenyeen nu fudhatan hunduu jechuudha. Kanaaf kaampaanotas na duubatti ilaaltan kanniin ka baasne malee kan hin baasne baay'eetu jira jechuudha. Ayyaantummaan Oromoo humni isaa haganaa jechuudha. Moo'ee jira jechuudha. Kanaaf ayyaantummaan moonee baga gammaddanii jechuu barbaada.